Denver Shora Ambassador. Agana Basara Kilo. Denver Shora Ambassador Bole. Tooftaalee hattoota magaalaa Finfinnee fi magaalota isaan biroo. Tokko yeroo konkolaataa takkaa'uu taaksii seennu wal dhiibuun akka uumamu taasisuun yaadni keenya bakka qabachuutti yookaan qabamuun kiisii kee yookaan borsaa kee iddoo kamiyyuu seenanii fudhatu. Qabxii lammataa yeroo taaksii takkaa'uu baajaajii keessa jirtu hiixattee balbala yookaan foddaa akka bantu yookaan cuftu si gaafatu. Garuu kan hin cufamne yookaan hin banamnedha. Ati dhugaa seetee hiixattee yaalta. Yeroos si keessaa fudhatu. Akka fudhataniin bu'ii tiraafikii yookaan wayii tokko jedhanii si buusu yookaan si biraa bu'u jechuudha. Qabxii sadaffaa geejjiba yookaan taaksii keessa karaa danqaa irra darbii sin jedhu yookaan na dabarsii jedhanii akka malee si dhiibanii waan fedhan baafatanii yookaan fudhatanii ta'u. Akka ati daftee yaadanneef waan biraa sitti odeessu jechuudha yookaan si arrabsuudha malu. Qabxii afuraffaa sitti tufu yookaan waa sitti dibanii yookaan isammoo wayyaa kee tuqsiisanii sooftiin siif haxaa'uu achumaan si keessaa baafatu dhiira. Qabxii shanaffaa nan rakkadhee kan sooftii kan sigaaraa narraa biti jedhanii asii fi achiin nama lama yookaan sadii ta'anii akkuma humnaatti sirraa hatu jechuudha. Inni ja'affaan saamicha iddoo rakkootti yookaan dirqiin fudhachuu, hudhuu, cuupheen waraanuu fi kanneen kana fakkaatan. Torbaffaa mootora takkaahuu doqdoqqeen sirraa butanii sokkuu. Inni saddeetaffaan geejjiba takkaahuu taaksii keessatti borsaanaaf qabi jedhanii sirra kaawwachuu karaa jalaan kiisii kee keessaa dhiibanii baafatu jechuudha. Qabxii saglaffaa qarshii yookaan waa tokko lafa buusanii gadi jedhii naaf fuudhi achi naaf jedhii as na qabi achi na qabi jechuun qalbii si fuudhanii gara ati meeshaa barbaaddan baaturraa eeggachuu akka hin dandeenye godhanii qalbii kee fuudhanii sirraa fudhatu. Akkuma fudhataniin laash deeman. Tooftaa ittiin of tiksan tokko bilbila kee harkatti qabadhu keessumaa yeroo taaksii seentuu fi buutu. Qaamaan namni akka si dhiibu gonkumayyuu hin eeyyamin gonka. Sadaffaa yeroo geejjibaas ta'ee lukaan deemtu yaadaan hin badin eessa geessaati. Afuraffaa nama duuba kee deemu yaadaan caqasi si hordofaa jira taanaan karaa kee yookaan kallattii kan kee takkatu jijjiirradhu. Shanaffaa yeroo namni geejjiba keessaa si biraa bu'uu fi ka'u dafi waan qabdu meeshaalee kan kee ilaalladhu. Kanaan achi Rabbi si haa tiksu. Gargaarsi namummaadha. Namummaan ammoo uumama. Eeyyeen namatu namaaf qoricha. Garuu eeyyeen garuu akkamitti akka itti nama gargaaran wayi namuma silaa gargaaramuuf malu akkamiin akka adda baasanii beekuun danda'amudha qabxiin ijoon. Kanas haa ta'uu sana oliinis gadiinis asiinis achiinis nama gargaaruutu nama waan ta'eef nama gargaaruun nama taasisa. Garuu keessattuu gaafa gara magaalaa akka shaggar kana fa'aa ol baatan gargaarsatti dhufuun gargaaramuutti dhufu akka ta'e wal yaadachiifnu. Na gargaar jedhee akka nuti bara baraan gargaarsa nama eegnuuf cabsee doomsee lafa nu kaa'uu mala yaa jamaa magana Rabbii nu haa tiksu. Gara laafummaa hin mormine garuu of eeggannootu jabaachuu qabaadha. Jaamtu jaamti malee saree fuula hin dhiqanii jedhan. Hunda isin gargaaranii jechuutti dhufuufaniinis. Kanaafuu warra gargaarsa jechaa miicee qullaatti nama hambisu irraa of eeggadhaa Rabbi si na eegu.